Obboleettii teenya rakkattee miidiyaa irratti baatee bu'aa jirti. Obboleettiin teenya tuni maal rakkattee maaltu ishee rakkisee maaliif bu'aa jirti? Akkamitti mana ari'amtee baatee seeraan dhuftee moo seeraan alaan dhuftee? Mucaan kun hedduma takkatti baay'ee tokkotti garaa nama nyaatti. Dhugaa dubbachuudhaaf maali yoo jettanii obboleettiin teenya tuni rakkadhee jira na dhaqqabaa jettee jirti jechuudha. Maal taate obboleettiin teenya tuni dhugumatti rakkoo hamaa keessa jirti. Akkasuma obboleettii teenya kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtu ammallee galmi isii hin geennee fi mallanni isii hin geennee fi namoonni obboleettii teenya tana qaqqaaruu barbaadan qarqaara. Garuu hedduma takkatti dhugumatti namni galateeffachuu barbaadu. Namoonni arabni nu fayyadaa jirti. Dubartiin rabbiin qajeelchee onnee isii jiisee biyya san keessa teettee lafa san keessa teettee haadha teenya tana ijaan argitee akkasitti qarqaaraa jirti. Mana tokko keessatti 20 wayii gara 30 ba'aa jira. Riyaala hedduu takka galatoomii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii jecha hordoftootaaf kabajamtoota maatii chaanaalii Munaa 24 asuma like gochuu fi share gochuu subscribe gochuu hin dagatina. Namoonni yaada qabdan yaada keessanii fi keeka keessanii nu barreessaa isin jechuu barbaada. Wanni isin jechuu barbaada inshallah hadda jechuudha. Akkuma beekamu obboleettii teenya asirratti baatee miidiyaa irratti baatee na dhaqqabaa Oromoon na dhaqqabaa jettee jirti jechuudha. Dhugumatti Oromoon isii dhaqqabuun dirqama. Maaliif bayee ala jira bakka malee jira manaa na baasanii. Mucaa kana mana naagaluu dudii tokko keessatti isiin tun seeraan alaan dhufte moo seeraan dhufte? Ijoollee seeraan dhuftu yeroo tokko wantoonni akkanaa akka kunuman ijoollee seeraan dhufan. Ijoolleen seeraan dhufan jarri akka garuu kana kanutti dabee kanurratti boonsee kanurratti goobsee nu jettan hin baasedha jechuudha. Hin baasin ijoollee keenya maaliif hin to'anne gaafa biyyaa mallaqa irraa nyaatee akkana si goona jedhee dallaala walii galu san gaafa biyyaa baanu maaliif isaan hin hordofne? Dubbii keessatti qaqqabalala. Maaltu ijoollee keenya miidhaa jira? Maaliif alatti gabu darbamti? Seeraan dhufte seeraan biirootti hundeeffamtu. Dheengadda mucaan ulfaa gurbaan irratti raawwatee badha irratti Dubaayii kana keessatti wantootuma guyyamarraa haarofte dhufaa jechuudha. Guyyamarraa haarofte banamaati. Gara kaaniin Oromootu shamarran irratti ulfeessee gata. Gara kaaniin uummata adiittu ijoollee keenya mana ari'ee baasee gata. Otoo harka isiitirraa nyaatanii dhugan. Tokko waan ijoollee keenyaa isinitti himuu barbaadu. Gaafa jarri gadi bahee jette mana sanii bahuun dirqama keete miti. Gaafa seeraan dhufte. Maaliif yoo jette seeraan dhufte taanaan seerumaan irraa baata malee seeraan ala gadi baatu. Ila maaltu waan tokkotu jira. Ijoolleen keenya amaloonni isaan qaban yoo takkatuu isaanii wal lolan meeshaa fudhannee baana jedhan. Hin jiru waan akkasiin dalagina wantoota akkasii suni. Rakkoo cimaa isinirraan geessa. Ati dura sababeeffattee ergasii mootuyyuu jarri sababa irratti argitee manas baafti. Seeraan dhufee seeraan deebi'a. Dubbiin taane afaan keetii hadhaa hin baasiin deebii itti deebisiin amalaan wajjin bule. Amalaan gaafa wajjin bulte uummanni adiin kun gara laafessa. Gaafa moo deebii itti deebi'etti isaaniif mootuyyuu isaan maal barbaadan? Tanatti addeessuu barbaadan. Garuu tanallee gaafa itti addeessitee keessa kee bara hin mootuyyuu mataa gubbattis fincaana. Kun akkas amaloonni isaanii yaani ati keessa keetti hin beekten keessa keetti himin rakkoo keetti himin dalagoo keetti hufi deebii isaanii kenne yeroo hojjettu hin jedhe hojii kee keessatti dadhabbina fidin yoo hifannaan fidin mirqaansaa fi qalbiidhaan yaani qalbii waa san hojjedhu maaliif sababni isaa beektaa sirraan hafu waan ta'eef gaafa gaddaa fi hin waan tokko dalayde ati jireenya kee guutuutti keessi kee bilchaatee dhuma. Namni sin argu irra silaala bifa silaala keessi kee garuu madaala. Maaliif waan dalaydu hundumatti mirqaansan qabdu gadda qabda waan ta'eef. Isa kana ta'eef hojii dalaydu keessatti xiqqishu ta'e guddos ta'e hojii mana namaa dalaydu keessatti ta'e keetis ta'e gammachuun dalage. Gaafa gammachuun dalayte wanni gaara sitti ga'u hagattee kanatti sii deebi'a. Sii deebi'a beeke gaafa haga kanatti sii deebi'etti maaliif keessi kee mirqaansa qaba hojii sanarratti xiyyeeffattee ati bakka hojii san hojjechuuf mirqaansa qabda bakka si galee akkasitti itti fufisiin jechuu barbaada obboleettii tiyyaa. Kuni kanaaf nu barbaachisa. Maaliif hojjettanii dhuguma dubbachuuf wallaahi
yoo gammachuun hojjetteef yoo gattan hojjette garaagarummaa qaba. Amma ka warroonni manaa bayanii akkas akkana jedhan sun illee rakkoon isaan manaa bayanii maal inni isinitti fakkaata. Isinirraa deema quuxessaa isa jedhu san mataa kee keessatti fide. Eenyu quuxessita ati haadha keetima abbaa keetima obboleettii teetii qata quuxessitu. Hin ta'u waan akkasii hin quuxessin jira. Quuxayii booda dalagadhu dalage. Ani garuu mucaa suni ala jiraa bahee jetti. Bakka sirnatti garaana nyaatti boosheen isin booddu sun iddumta akka baqqaa baay'ee tokko garaana nyaatti. Maal fa'uu jettan gabbaatee ala kana yoo bultu sanitti waa ta'u waan taatu. Garuu rakkoon irra halkan saniif ima bulti. Maaliif ree nama lo'oon lama tokko seentee bulti. Waa ta'u waan taatu halkan sanii garuu fuuldurri isii maal akka ta'utu namatti ulfaata. Waan kanarratti hin baasin maaliif callisaadha bakka ani birkiinatti dhaqe maaliif callisa? Maaliif yeroo hunda ijoolleen keenya bu'een? Maaliif yeroo hunda ijoolleen keenya kanarratti gataman? Maaliif lubbuun isaanii baate? Kana rakkoon nuti qabnu quuxessaan manaa baanee gabbaanee dhiyyeena jechuudha. Gabbaanee boonu maaltu si boojise? Maaltu mana sanii yoo jalqabaa jedhan seeran na fidde seeran na deebise. Seera waan hunduu seera qaba. Isin poolisii tokkotti gurgurattee hojjette seeraan dhufte waan ta'eef ani seeraan dhufee seeraan biirootti na deebisuu qabda. Malee wallahi ulfaata. Kanaaf jechuudha wanni hundi akkaataa qaba. Namni keenya lafa kanarratti baay'imatti miidhamaa jira. Baay'imatti dadhabbii hamaa keessa jira. Dhugumatti ijoolleen teenya biyya ambaa keessatti baay'eetti miidhamaa jirti. Garuu mul'atu malee kan ulfattee dalagatus jira. Akka mucaa kanaatti karaarratti gatamullee jira. Hedduutu jira. Kanaaf dhugaa dubbachuuf obboleen kiyya jabaadhaa nama quuxisuun fiigina. Ijoolleen amma dhufan sanuu birbiri jechuudha. Amma dhuftanii immoo gadi baate wallahi rakkoon sirra ga'a. Kana isin jechuu barbaada. Kanarratti dabalatee obboleettii teennaa magaalaa Suud keessatti hidhamtee yakkaan hidhamtee jirtu nama jeeftiin hidhamtee jirtu san ammallee malleen isin kennii fi araboota tokko namatti tolan jechuudha. Jiru barbara dachii lafaa ta'e mana tokko keessatti mallaqa guddaa kennaa jiru. Riyaala gara kuma wayii kennaa jiru. Maaliif araba taate maaliif wanni sun kana dalagama? Dubartiin sun nama rabbi isiisu taatu. Namni hin kennata. Dhugumatti gizee tokkollee gareetu uumame garee keessatti ijoolleen waa'ee qarqaarsaa gizee tokkootti irratti arabdoonni gariin dhugumatti baay'ee tokko namatti tolu. Kennaan isaan namaa kennan immoo sikkiisan jechuudha. Dubartiin miiliyoona kennite ittuma takkatti natti dhagame. Ummata keenyatti kun immoo ummata keenya miidhee baay'eetti darba. Kun immoo rakkataa keenya gargaara. Kaman wajjin intala sun intala biyya keenyaa taate kennaa gaafin isiin wanni amma namoota akkanaa karaa argitan jechuuf kennaaf dubartoota akkanaa yoo argitan itti hima dubartoota gara laafes argitan kenna hin kennan nuti sodaata mana dubartiin sun amma miskiinummaa isiin qabdu keessaa mucaan sun tiktookii dalaguun isiitu viidiyoo kana daawwachuun isiitu hojii hojjechuun isiitu dhugumatti dubartiin sun dubartii jabduudha. Sammuun isii bal'isee yaada jechuudha. Dhugumatti sanirratti namoonni tokko yeroo tiktookii sarraatanyaan isaanii hojjettuun isaanii banatan ibidda kanatti qabataa ni gubatu bakka deeman hundatti tiktookii qabdi maal qabdi miidiyaa maalii qabdi agartanii gizee amma miidiyaa malee jiraachuu hin dandeettu bakka feetillee taata. Miidiyaan immoo si fayyada. Maal qabdi bakka gurri isaanii bakka deeman hundatti sarraatanyaan maal qabdi jedhanii gaafatu. Arabdoonni tokko sammuun isaanii dooma. Sammuun isaanii daleen. Ijoollee kenna miti ijoolleen amma tiktookiidhaan uummata Filistiin gargaaraa jirtu. Waan biraan dhiisati sagalee ta'uudhaaniif geema san taphachuudhaaniif. Garuu sammuun isaanii immoo akka itti yaadu ilaala.
Dubartiin amma kennaa har'a mucatti kanaaf kennite hedduu deddeebitee kennite garee biraatitti illee ni kennite dubartiin tun ni kennite. Maaltu kana gosi onneen isii rahmata qabaachuu rabbiin onnee ta'e tana yoo jiise yoo rahmata onnee ta'e tanatti kun ni kennata sadaqaa jechuudha. Garuu immoo warroonni sumuni halaalaa takka jechuudha. Halaalaa takka sadaqaan kennanitu jira. Jireenya ofii bicha nyaatee dhuguu bicha ilmi namaa tokko beelaa tokko rakkataa tokko gaafa rakkoo baaftetti rabbiin guyyaa tokko rakkoo keessaa si baasa. Rabbiin guyyaa tokko si keessa akka ati dubartiin tun du'aayii argatte. Du'aayii guddaa argatte. Maaliif har'a rakkattoodha jechuudha. Maaliif akkasuma godhuu dandeetti? Haadha isiisan viidiyoo keessatti ilaalte. Haati mucaa sanii akkam jirti? Dhugumatti waan nama ajaa'ibu jechuudha. Waan baay'ee tokkotti nama gaddisiisu. Nama gammachiisu sorry. Waan baay'ee tokkotti nama gammachiisu. Kenna akkanaa yeroo kennatan bari namni utuu hojjettuma isaa bira jiru san jaallatee jedhee namoonni walitti dhufeenya qabaatee jedhee wallaahi billaahi jechuudha. Hedduu takka namatti tola dhugumatti baay'ee tokko namatti tola nama gammachiisa. Si akka ilmaatiitti yoo ilaalan si akka ilma isiitiitti yoo ilaalta akkasiiti bakka garuu isaan immoo namoonni tokko tokkomos akka bakka akkatti si ajeeffatu jechuudha. Arabdoon takka akkatti si ajeeffatu takka takka immoo ummatoota hunda keessaa ummanni ani wallaahi arabni baay'ee jaaladhu Sooriyaan ummata akka Itoophiyaatti qaba. Sooriyaa Suudaanii ummanni isaanii ummata hammatu jiru. Sooriyaan dhugumatti Sooriyaa fi Suudaanii sarraatanyaan jedhanii maaddii tokko hojii nyaatan. An ufii ija kiyyaan arge. Suudaaniin immoo Itoophiyaatti sarraatanyaan jettuun. Sooriyaallee an ufii kiyyaa beekaa sarraatanyaan jettu. Maaliif jaalala isaan sarraatanyaan qaban adda. Dadhabbii beekanii beekaa qaba. Dadhabbiin isaan sii beekan akkuma ati hojjettee galtu sanitti hojjetanii galan waan ta'eef. Garuu mannoon tokko namoonni sammuun isaanii doomaa hin dalane tokko nu malee homtuun jiru jedhee ka sarraatanyaa sahanii isii addatti godhaafi maanka isii addatti godhan waa hedduu jira jechuudha. Garuu uummata sallamaan ani hedduu takka baay'ee tokkotti jaaladha jechuudha. Namoonni akkana kun qarqaarsas namaa godhu nama bira dhaabbatu jechuudha. Arabuma yookiin immoo orijinaaluma Arabaa akkuma amma nama Suudii keessaa kana ta'e amatuun asliin Arabaa jechuudha. Dhugumatti asliin Arabaa onneen isaanii rahmata qabdu jechuudha. Uummatuma adii ta'e mootiyyuu onneen isaanii uummata gurraacha kana geennitu jira jechuudha. Dhuguma kanaaf ani hedduma takka wallaahi baay'ee tokko na gammachiise kennaan dubartiin sun viidiyoo namaa dhageeffadheetiin kennaan dubartiin sun kennitetti akkasuma immoo Aasiyaan wallaahi haala bareedaan Arabiffaa fi Amaariffaa fi Ingiliffaan haalota bareedaadhaan qarqaaraa jiranii rabbiyyasa isaanii haa deebisu haadha teenya isaaniillee dhugumatti baay'ee tokko namatti dhagahamti. Du'aa gochaa jirtee isillee rabbiin mucatti isillee nagaan baasee nagaan isitti haa galchu. Ani viidiyoo keessanitti dheeressee jira hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni gaaffii qabdanii namoonni mootiyyuu akkasuma wantoota barbaadan qeeqaa koomentii jajjabina nama kennuu barbaadan banaa jira koomentii barreessuu dandeettanii. Kanaafiyyuu nagaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.